keessanuu social media irratti agartan jeetii yaada. Filmii kana isin ijoolleen teenya warra Saudi Arabiyaa keessa jirtan filmii kana of eeggannoo cimaa godhuu qabdanii jechuudha. Haala gaarii qabdi nama gaariidha isiinsan nama gammachiifti nama qaaliidha isiinsan haala gaarii qabdi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamantii biraasa shama harka fuune akkam jirtu. Filmii Got Life yookaan akka afaan Arabaatti filmii Hayat Al-Meza filmii jedhamu filmii kana filmii iccitii Arabaa hedduu takka gabbaase jechuudha. Rakkinna isaan gartee immaala isaanii yookaan dalayduu isaanii baadiyyaa keessa fidanii rakkisanii maallaqa kennuu fidanii garajabummaa Arabaa filmiin kun filmii indi garajabummaa Arabaa gabbaase filmii Got Life filmii jedhamu kana filmii kana hundi keessanuu social media irratti agartan jeetii yaada. Filmii kana isin ijoolleen teenya warra Saudi Arabiyaa keessa jirtan filmii kana of eeggannoo cimaa godhuu qabdanii jechuudha. Ijoolleen teenya mana madaamii keessa jirtan shamarran teenya mana madaamii keessa jirtanis ta'ee ijoolleen teenya baadiyyaa dalagan baadiyyaa Arabaa keessa daldalanii haa ta'u kan Arabaa jala dalagan hundi keessanuu filmii kana osoo bakka Arabni jirtutti ilaaluu baattanii bareedaadha osoo irraa of qusattanillee bareedaadha yoo Arabni isin gaafattes filmii kana beeytanii yoo jettee Arabni isin gaafattes hin beeynu osoo jettanii bareedaadha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana filmiin kun filmii kana filmii kun gartee daqiiqaa 48 waraabame jechuudha. Filmiin kun filmii kana hedduu gartee iccitii Arabaa gabbaase filmii kana Arabni hedduun gartee nuti akkasii miti nuti gaariidha nu nama gaariidha jedhaniiti akka asirratti agartan kana laale amma immaala isaanii yookaan dalayduu isaanii nyaata afaan kaa'uu jiranii. Kanaaf nuti nama gaariidha jechuun jiranii nama filmii kana laalu hin fedhan waan ta'eef filmii kana Arabni isin gaafattus hin beeynu malee ni beeynan jeenaani filmii bareedaa hin jeenaaniiti. Filmii kanarraa bakka Arabni jirtutti akka laalle irraa qusadhaa of eeggannoo godha. Ijoolleen teenya mana madaamii dalaganis tan baadiyyaa Arabaa keessa Araba jala dalagan hundi keessanuu filmii kanarraa of qusadhaa isin jenna. Haalli filmichaa akkuma argaa jirtan asirratti argaa jirtan kana filmiin kana fakkaata.